Abaddu yeroon amma yeroon sirbi amma jedhu kun yeroo ammaa ilaalchise hubannoo guddaa akka qabaannuuf yeroo darbee irratti akka hin jilbeeffanneef yeroo dhufu immoo teenyee qofa akka hin eegne nutti hima. Kaayyoon sirba amma jedhu kun jiruu keenya keessatti qooda akkamii akka qabuu fi maal jechuu akka ta'e bal'inaan viidiyoo kana keessatti ilaalla. Abaddu yeroon amma yeroon Sirbi kun miira haqatti nama deebisu haala yeroo ammaa now the present moment kana akka itti fayyadamuu qabnu kan nu akeekuu fi dhaggeeffattoota karaa amma jedhutti kan waamudha. Wanti waqtii isaatiin ta'uu malee bu'aan boodan dhufu badiidha. Abaddu yeroon amma yeroon yeroon gaarii ati beellamattee eegdu akka hin jirree fi yeroon takka darbinaan kan dhaabbatee si eeguu danda'uu fi deebi'u akka hin jirre amma jedhee nu dammaqsa. Dabalataanis sirba kana keessatti keewol akka bishaan burqaa dhiibbatutti ummata isaa sagalee artiistii keenya Haacaaluu Hundeessaa nu yaadachiisuun kalmaaf ka'aniif hangalma biraa kalaayoon guduunfanne hafuutu jira. Kalaanumna ittiin bakka ka'aniif gahanii karaan karaa ittiin karra galmaa dhaqan. Kaayyoo galmaan gahachuuf galaan qopheeffachuu achiin karaa qabatanii jabaatanii hojjechuu rakkoon gaafa dhufte immoo sabrii godhatanii fi waan gochuuf murteessan osoo himmamin hamlee guutuudhaan gara galmaa deemuu akka ta'e bal'inaan viidiyoo kana keessatti ni kaasna. Nu wajji turaan affeerraa keenya kun sagalee kitaabaati. Viidiyoo fi sagalee qindeessee kan isiniif dabarsu ana Fuad Awwal. Maarree yeroon dabartee barumsa of keessaa qabdi ta'uu baannaan mana hidhaa sammuu kee keessatti si jilbeeffachiifti. Bor abdii hojii irraa argamtedha. Abjuu sobaa taanaan garuu akka ati xaxamtee ciiftu si gooti. Amma sirba qofa miti haqa amma jedhuu fi ofitti si deebisa. Abaddu yeroon amma yeroon walitti machuun amma wallakkifatachuun walii rifachuun walii hubachuun guyyaan hardha yeroon amma jennee akka ofitti fudhannuuf hariiroo ummata wajjiin uumnee akkuma wal beekuun of beekuudha jedhan namni galmaaf namummaa qabu wal hubata wal dhaggeeffata wal mararfata bor yookiin kaleessa miti amma. Mee akka nama karra deemsaa lama qabu irra ijjatee dhaabbatetti of ilaali. Karaan tokko gara galma keetii si geessa, karaan lammataa gara abjuu sobaa si geessa. Marre karaan filannoo kee sirrii itti filattu amma ka'uuni amma murteessuuni akkuma inni jedhe calleeffatachuuf ammuma facaafatachuun karaa filachuun garaa hidhachuun yandoo qolachuuf ammuma hajjeerratachuun amma qabattu yeroon amma. Maare kabajamtoota daawwattoota keenya sirbi kun akkuma cehinsi milkaa'ina hojii guddaa yeroo amma jedhurraa eegalu qajeelcha hamilee hojiitti jijjiirramaa kan of keessatti qabate ta'uu sirriitti qalbeeffadha. Ummanni keenyas yeroon amma akka bakka ciisaa si jalaa hin miliqsinetti hojii guddaa
amma kaatanii jalqabu jedhu. Amma maaliif amma galmaaf ka'aniif hin gahan galma bira. Galmaaf ka'aniif hin gahan galma bira. Kalaayoon guduunfanne hafuutu jira. Galaanumna ittiin bakka ka'aniif gahanii. Karaan karaa ittiin karra galmaa dhaqan. Galmaaf ka'aniif hin gahan galma bira. Galaan yoo hin guduunfanne hafuutu jira. Ergaan guddaa sirba kana irraa fudhannu yeroo ammaa akka yeroo bu'aa qabeessaa godhannuu fi waanuma qabnu bakkuma jirru faana keenya tokko jennee ofitti amantii guddaatiin jalqabuu akka qabnu hamilee nuuf kenna. Galmaaf ka'aniif hin gahan galma bira. Kanaaf hojii galma guddaa barbaaddan sana bira gahuuf hojii xiqqaa amma jalqabuun dagatina. Hayyoonni keenya akkas jedhu. Gara nama ka'ee jettee galaan qaxxaamuran fudhanne. Gara nama ka'ee jettee galaan qaxxaamuraa hin fudhanne jedhu. Hojii hin jalqabneef galma milkaa'inaa argachuun hin jiru jechuu isaaniiti. Sirbi kunis akkasuma nutti hima. Sirbi kuni akka nama muka guddaa dhaabuu amma jalqabuutti waama. Mukni tokko dhiphummaan jalqaba. Guddinni isaa garuu yeroo fi tattaaffii irraa kan dhufudha. Amma kan yeroo bu'uuraa keenya itti tolchinudha. Keewol yeroon amma jedhee qajeelcha rakkoo irraa itti ceenu ta'uu qabaddu yeroon amma. Qabaddu yeroon amma. Hojii amma jalqabuudhaaf rakkoo amma irra utaaluudhaaf waan of daganne itti fufuudhaaf qabaddu yeroon amma nuun jedha. Walitti machuun amma, wal hubachuun facaafatachuun amma. Kun hundi godhamuuf yeroon gaariidhaa hin dhufu. Kanaaf abjuu bor jedhu eeggachuu kee dhiisi. Sagalee dhugaa keessa kee jiru san dhaggeeffadhu. Tasgabbiin jalqabi. Amma murteessi. Akkuma hayyoonni keenya ammas amma milkaa'inni booda qofa argamanuun jedhan yoo amma hin kaane gaafa rakkoo beellamee milkaa'inni siin eeggatu. Maarree kabajamtoota keenya amma jalqabuudhaaf maaltu isin dhoorge, maaltu isin qabe, maaltu garaa fuula dhoowwatanii yoo jiraatan tola. Haluunu fagoodha maraa yoo oowwaatan jala garaa didin oowwaatan jala. Garaa fuula dhoowwatanii yoo jiraatan tola. Haluunu fagoodha maraa yoo oowwaatan jala garaa didin oowwaatan jala. maali garaa dhuunfachuun? Garaa fuula dhorkachuun. Keewol walaloo sirba kanaa keessatti namni kamuu karaa hin jalqabu hin deemu. Rakkoon karaa sana irratti yoo baay'ate malee hin xiqqaatu jechuun karaa jalqabuu keenyaan dura rakkoo karaan sun qabate gamanumaan nu yaadachiisa. Akkas jedhe garaa fuula dhoowwatanii yoo jiraatan tola. Garaa fuula dhoowwatanii yoo jiraatan tola. Kaluunuu fagoodha mara yoo awwaatan jalaa. Yeroon rakkoon na fuuldura jira jettu malee baruu keef galma keef kutannoo qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf rakkoo xiqqaan yeroon furamuu qaba jechuudhaan hamileedhaan galmaaf nu dhaaba. Rakkoon abiddadha afuufuutiin hin badu jedhu mitiire.
Mare sodaa fi mamiin finyoo sammuun kee itti hidhame gara boodaatti si hambisudha. Si mucucaachisudha. Galma kee dursii ilaali. Karaa keessa hojii xiqqoo irraa jalqabe amma. Yaaddoo duubaa fi sodaa boruutiin yaada kee bittinsiin. Akkuma gufuun yeroo maafi gaabbiin garuu si wajji tura jedhan sana jechuudha. Keeolis akkas jedha. Kan galma guddaaf deemu xiqqaadhaan xallab hin jedhu beeki. Har'a boruun caalchisin gammaddee harka of daddabuuf eegi. Kan galma guddaaf deemu xiqqaadhaan xallab hin jedhu beeki. Har'a boruun caalchisin gammaddee harka of daddabuuf of eegi. Maali ree gufuun kun? Akkamitti xallab jenne? Ergaan guddaa hubachuu qabnu amma ka'e rakkoon kee ni dabarti kan jedhu ta'usi. Keewol quboota harka isaatiin sodaatanii duubatti hafuu xallab jechuudhaan nu akeekkachiise. Xallab jettee nafni kaate xiqqaan simmoo hin guddaa taate. Injadin ya fodisitti simuchu chanchisa bodatti injadisitta fodisega ta ingudda fotosmutika lakki xallab jettee hin hafin kaate xiqqaan simmoo hin guddaa taate. Murteessuu sodaattee duubatti nafin naafin milkaa'u jettee duubatti nafin galma guddaa qabattee hin xiqqaatin. Guddaa ta'uu kee beeki duubatti nafin. Yeroo hunda yommuu gufattu mamiin suuta jedhee si seena. Yeroo hunda barfattee yommuu duubatti haftu saffisa guddachuu kee galma ga'uu kee ajjeefta. Beeki milkaa'inni warra harkifatanitti hin dhuftu. Xiqqoos taatu warra gochatti utaalanitti yoo taate malee. Marree kabajamtoota daawwattoota keenya kutannoo cimaan gamanaa gamatti deemna. Garuu akkamitti jalqaba ka'anii gara boodaatti ilaaluu akka hin malle Keeol nuuf hima. Lakki gamana gamasii male gamasii gamana millatin gamana gamatti deemi male gamasii gamana deemi gamana gamasii fahaji male gamasii gamana dadhabin gamana gamas furkuubi male gamasii gamana darbatin of duuban darbatan. Gamana gamatti deemi male gamasii gamanan deebiin. Milkaa'aniif fuuldura keenya takka qabanne san irratti jechuu akka qabnuufi duuba keenya mil'achuun irraa barachuuf yoo ta'e malee irratti mana ijaaranii yaadaan barrisuun bu'aa homaatu akka hin qabne nu barsiisa. Sirbi kun imalaan kutannoo cimaadhaan ifa fuuldura isaa jiru abdii hin kutu duubatti hin deebi'u jedhee humna ajaa'ibaatiin deemu wajjin wal fakkaata. Marri kabajamtoota daawwattoota keenya xumura irratti falaasamni amma jedhu kun jiruu keenya kaleessaa yookiin kan borii kan nuti irratti dhiibbaa gochuu hin dandeenye keessa jiraachuu dhiisaatii amma keessa jiraadhaanuun jedha. Yeroon qabeenya barbaachisaadha. Sakandiin nuti waan hin taane irratti gubnu galma keenya irraa nu fageessiti. Amma sirba qofa miti. Yeroon dhufu amma akka jalqabu kan nu yaadachiisu. Yeroo itti dammaqnu sodaa malee rakkoolee chaalenjiiwwan keessa darbuu akka qabnuu fi faana tokkos taatu fuulduratti tarkaanfachuu deemuu akka qabnu nu barsiisa. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya gara galma keessanii deemuuf faanni xiqqoon isin gochuu qabdan maali? Fuulduree
burkeessan gahuu fi amma irra akka hin jiraanne maaltu isin dorga? Kabajamtoota daawwattoota keenya, viidiyoon isiniif qabanne dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Yaadas yoo qabaattan koomentii jala nuuf kaa'aa. Isin jaalanna. Horaa bulaa. Kun sagalee kitaabaati.